Kuufama siyaasaa gaanfa Afrikaa keessatti rakkinootni baraa baratti wal jijjiiruun daddarbaa dhufan har'a hudhaa guddaa bulchiinsa mootummaa Itoophiyaaf ta'aa dhufaniiru. Rakkinoonni baroota dheeraa dura biyyattii keessatti furmaata dhabuun harkifataa turan har'a sadarkaa biyyattii jeeqama guddaarraan ga'utti ce'aniiru. Rakkinoonni kunneen kan biyya keessaaf ala dabalatee siyaasa Itoophiyaa raasuu danda'aa jiru. Qaanqeen jeeqama siyaasa Itoophiyaa keessatti biqile sadarkaa gaanfa Afrikaa jeequutti ol guddateera. Bu'uura irraa qabee biyya walqixxummaan lammiilee ishee ilaaluun itti ulfaataa ture Itoophiyaan jeeqamaaf rakkinoota har'a ishee quunnamaa jiraniif ofii isheef sababamtuu ta'uu ishee nama hubachuu qaba. Haalota darbaniif ammaa irra dhaabbachuun qophii keenya faana keelloo torban kanaan kutaa lammaffaa keessatti kuufama siyaasaa jedhu qabannee dhiyaanneerra. Kuufama siyaasaa mata duree jedhu kana keessatti balaa waraanaa Itoophiyaa keessummeessaa jirtuuf haala itti ba'aa siyaasaa biyyattii keessaa wantoonni itti aananii ta'uu malan maal akka ta'an haalaan ibsuu dabalatee dhimmoota ollaa Itoophiyaa ilaallatus as keessatti tuttuquu yaalla. Akkasuma rakkoo dinagdee dabalatee xaxaa biyyattii luugamaa jiru isinii himna. Hayyaataan nu caqasaa jechaa qophicha waliin anna gumaata sammaatii nu waliin tura. Kuufama siyaasaa jechuun akka qophii kanaatti balaawwan siyaasaa waggoottan dheeraaf biyyattii hunkuraa turan kanneen furmaatama seenanii walirra tuttuulamaa as ga'an jechuudha. Kuufamoonni siyaasaa Itoophiyaan furmaata itti kennuurra maseensuuf buutee ba'aa turte kan tasumaa baduuf dhabamuu dadhabe keessaa inni ijoon gaaffii eenyummaa bilisummaaf walabummaa lammiilee biyyattiiti. Akkasuma gaaffii walqixxummaa lammiileen biyyattii gaafataa turan jalqaba irratti eeruu dandeenya. Itoophiyaan gaaffii eenyummaa lammiileen waan wal qabatu xiyyeeffannaa laattee deebii laachuu hin feetu. Lammiileen gammadoo ta'anii eenyummaa isaaniin boonanii akka jiraatan, bilisummaan socho'anii hojii fedhan akka hojjetan, akkasuma walaba ta'uun lafaaf eenyummaa isaa irratti lammiileen abbummaa akka qabaatan ayyamuu tasumaan feetu. Kun ammoo rakkoo bubbulu bulee kulkulee mul'atu ta'eera. Haala kana keessatti lammiileen haaloo kuufataa turan mala gaaffii isaanii deebisuu danda'a jedhanii yaadan hundaa fayyadamuun biyyattii gara hunkura siyaasaatti oofuuf dirqamaniiru. Dhimmoota kana waliin kan wal qabatu dhimmi eenyummaa Oromoof gaaffii hawaasa Oromoo har'allee kuufama ta'ee biyyattii keessatti baraa baratti wal horaaf inumaa dabalaa akka deemu taasifameera. Itoophiyaan gaaffii Oromoo deebisuuf fedhii dhabuun lolli biyyattii keessaa akka hin qabbanoofne taasiseera. Lolli itti fufiinsaan biyyattii keessatti adeemuun ammoo dinagdeen biyyattii rukutamuu akka danda'u taasiseera. Balaa waraanaan dhufee biyyattiin sadarkaa tarree biyyoota maallaqni isaanii dadhaboo keessatti akka ramadamtu taatee jirti. Haalli kun ammoo humnaan deemamaa waan jiruuf fuuldurattis furmaata argatee nagaan biyyattii keessatti deebi'a jechuun abjuun dhugoomne ta'eera. Rakkinoonni waraana Itoophiyaa keessaa qabbaneessuu dadhabsiisan keessaa inni tokko gaaffii Oromoo deebisuu irra jaarmiyaalee gaaffichaa fudhatanii deeman humnaan cabsuu irratti fuulleffachuu mootummaa Itoophiyaati. Gaaffii siyaasaan deebisuu irraa gaafficha ukkaamsuuf loltoota bobbaasa yookaas immoo yeroo kana uummanni bifa aariin haaloo kuufatee gara hidhannootti akka bobba'u taasiseera. Kun ammoo geengoo siyaasaa biyyattii keessa kaa'eera. Siyaasa gangalataa furmaata lammiileef argamsiisuu hin dandeenyeen lammiileen nageenyi isaanii akka sarbamu, jireenyi isaanii akka jeeqamu ta'eera. Inni biraan kuufama siyaasa Itoophiyaa keessaa jennee ilaallu of tuulummaa fi ofittummaa illiitota Amaaraati. Illiitonni Amaaraa biyyattii keessatti hundaa ol ta'anii of lallabuun lammiileen isaanis akka fudhatan barsiifni jaarraa tokko ol karaa adda addaa laatamaa fi ture jeeqama siyaasaa biyyattii keessaaf sababoota olaanaa ta'eera. Akka illiitoti Amaaraa yaadanitti namumti Amaaraa qulqulluu hin taane biyya kana geggeessuus ta'ee aangoo fudhachuun qabu. Kun barsiisa bara durii sanyii isaanii ala namni yoo teessoo mootii yaabe ni raafama ittiin caba jedhamaa ture sababa olaanaadha jechuu dandeenya. Barsiisonni dogoggoraa namooti beektota Amaaraa jedhaman lammiilee isaanii keessa facaasan nagaan naannichaa akka jeeqamuuf ulaabaneera. Inumaa barsiisni akka waan lafti naannolee ollaa isaanii durkan isaanii ture itti barsiifamu akkasuma barsiifni isaan maatii moototaa ta'uu himamuuf Amaarri akka waan lammiilee Itoophiyaa hunda caaluutti lallabamaa ture hudhaa siyaasaa biyyattii jeeqaa jiran keessaa isa tokkodha. Har'a faannoo jedhamanii waraana naannoo Amaaraa keessatti bobbaafaman hedduun kaayyoo walqixxummaa qabatanii osoo hin taane abbaa irrummaaf kaayyoo olaantummaa mirkaneeffachuu jedhuuf bosona seenuun hawaasa hunkuraa jiru. Inumaa qabsoo isaan gaggeessan faallaa siyaasaa ta'uun ammoo sarbama mirgaa akkaan hammaataa ta'ee daangaa tokko malee akka raawwataniif ulaabaneera. Haalli kun waldurattis itti fufuu isaa kan nama agarsiisu har'allee liitonni isaanii barsiisa hamaa uummanni Amaaraa
lammiilee ollaa isaanii hundaan nagaa akka hin argannetti uummataaf kennamu balaa bor dhufuuf ulaabaneera. Gama biraan Itoophiyaan irra adeemsa waraana biyya keessaaf alaa irraa kan ka'e dinagdeen kuftee jirti. Sababa dinagdeen kufteef balaa dinagdee isheetti aggaamame of kaluuf dhimmoota gibiraan wal qabatee uummatatti fidaa jirtuun kuufama siyaasaa bor balaa guddaa ta'ee biyyattii hunkuruuf deemu keessaa isa tokkodha. Mootummaan Itoophiyaa akka amma adeemamaa jirutti lukkuun utuu nafiin gibira gabbarsiisuuf deemaa jedhamaa jira. Kun adeemsa keessa uummanni akka itti ka'uuf ulaa banuu akka danda'u sodaatama. Bara kana Itoophiyaan imaammata dinagdee haaraa gabaa bilisaa jedhu hojiirra erga oolchiteen booda balaa itti aanee dhufu to'achuuf malaawwan adda addaa fayyadamuutti fufteetti. Adeemsiif tooftaa haaraan Itoophiyaan bara kana hojiitti hiiktee sababa liqa maallaqaa barbaaduu irraa kaka'e ta'uu himama. Balaa waraanaan raafama waggoota 5 olii keessa ka jirtu biyyattiin sarbama mirgaa geessisuun himanni itti dhiyaata. Kanaafis uggurri dinagdee adda addaa irraa kaa'amaa tureera. Wadaroo uggura dinagdee irra kaa'ame san bayyanachuuf imaammata dinagdee haaraa maallaqa biyya alaaf baankii keessaa harka baafachuu jedhu bara kana raggaasifteetti. Adeemsa Itoophiyaan bara kana hordofte biyyoonni akka Naayijeeriyaa waggoottan dura hojiitti hiikuutu himama. Ta'ullee balaan itti aansee biyyattii mudate kufaatii maallaqaa neeyiraa Naayijeeriyaa irratti dhiibbaa olaanaa hordofsiisuu danda'eera. Naayijeeriyaan sababa imaammata sanaaf qaala'insa to'achuu dadhabuu isheetu himama. Adeemsi Itoophiyaan itti jirtus sanarraa adda mitii ka jedhan ogeeyyiin dinagdee hedduun imaammata dinagdee haaraa hojiirra oole kanaaf yaaddoo qaban dhageessuutti jirani. Itoophiyaan humna namaaf kaffaltii miindaa kaffaltu hanga dhabuutti deemuu malti jedhamee sodaatama. Garuu tooftaa balaa dinagdee itti dhufu damdamachiisuu biyyattiin itti adeemaa jirtu keessaa akka tooftaatti waan hundatti gibira kaffalchiisuu ka jedhu ture. Ministeerri galii hojjettoonni baankii liqaa baankii dhala xiqqoon argachaa turan akka galiitti ilaalamee gibira akka kaffalan seera murteessu baaseera. Hojjettoonni baankii dhala liqaa baankii bittaa mana jireenyaa fi konkolaataaf fayyadamaa turanii fi dhala gabaa isaa kaan waliin garaagarummaa jiru ilaaluun akka galiitti ilaaluun gibira akka kaffalan seera raggaasisuuf ba'e. Kunis ji'a onkoloolessaa irraa kaasee hojiirra oolchuuf hojjetamaa jira jedhameera. Faayidaa hojjetaa baankii ta'uun argannu liqaa kana qofaa waan ta'eef faayidaa argannu nu dhabsiisa jechuun hojjettoonni baankii yaada kana mormaa jiru. Akkasuma qote bulaan loowwan dabalatee beellada qabutti gibira akka kaffalu yaadni jedhu deddeemaa jira. Kun ta'ee gibirri lafaaf gibirri manaa yeroo irraa gara yerootti dabalaa jira. Haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu harka qalleessa qofa osoo hin taane nama jireenya fooyyee qabu jiraatuuf qormaata ta'aa dhufeera. Kun ta'ee ammas akka tooftaatti dhimmi itti ba'amaa ka jiru waa'ee misooma kooriidarii jedhamu biyyattii keessatti balaa ulfaataa hordofsiisuu malaa sodaatama. Caasaan mootummaa Itoophiyaa magaalaalee gurguddoo biyyattii keessatti misooma kooriidarii maqaa jedhuun karaa bal'isuuf kaan jedhuun manneen gamoo irraa qabee haga qorqorrootti uummata duraa diigee kaasaa jira. Kun ammoo dinagdee ofii bayyanachiisuuf akka ta'e himama. Lafa uummata irraa kaase immoo liiziin gurgurachuuf akka jiru torban kana himamaa tureera. Adeemsa mootummaan hordofaa jiru karaa galii isaa damdamachiisuu danda'u yoo ta'u, haalli kun garuu uummanni akka itti mufatu taasisaa jira. Mufannaan uummataa kun ammoo kuufama siyaasaa biyyattii fiduu mala. Kuufamni siyaasaa yoo daran walirra tuulamaa adeeme biyyattii sadarkaa diiguutti adeemuu mala. Dhimmoota kana waan olitti jenne kanaan bira dabarree har'a Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin atakaaroo yaadaa sadarkaa waraanaatti ishee oofu keessa galteetti. Biyyoota akka Somaaliyaa, Eertiraa fi Ijipti waliin sadarkaa waraana walitti banuurraa hanga ga'anitti sochiitti jiru. Haalli kun kuufama siyaasaa bubbuleerraa madda. Eertiraa waliin Itoophiyaan wal dhabuuf sababa ka ta'e rakkoof laala Itoophiyaan kanaan dura biyyattii irraan geesse sababa duraati. Akkasuma Ijipti waliin wal dhabuuf sababaan kuufama siyaasaa waggoota 14 dura ture dhimma hidha Abbayyaa sababa taasisnee fudhachuu dandeenya. Rakkoon kun irrallee furmaata argataa waan hin jirreef egerees biyyattii balaa keessa buusuu akka malu sodaatama. Ta'ullee akka amma biyyoonni Somaaliyaa fi Misir wal ijaaranii lola afarsaa jiran kanatti lolli gaanfa Afrikaatti ni uumama nama jechisiisu. Biyyoonni akka Somaaliyaa, Eertiraa fi Misir Itoophiyaatti kallattii lola banuu osoo hin taane fedhiin isaanii doorsisanii yaada ofii fudhachiisuudha. Hariiroon biyyoonni sadan bara kana isa ho'aa fi sardamaa keessa seenan kunis hariiroo sinsinnii siyaasaa kan yeroof dugda walitti galchuu malee hariiroo bu'uuraa akka hin taane hubatama. Biyyoonni kunneen kaleessa hariiroo akka ammaa afarfamuu kana osoo qabanii dhagaameen beeku. Fuuldurattis hariiroon isaanii kun itti fufa waan nama jechisiisuun qabu. Kanaaf Itoophiyaatti waraanni ni banama yaadni jedhu ammatti waan fudhatamaa qabu hin fakkaatu. Qophii keenya kuufama siyaasaa gara dhumaatti fiduun asitti dhimma biyya keessaa qabxii muraasa hakaafnu. Lolli Itoophiyaa keessaa akka ammaa mootummaan Itoophiyaa fudhatee jirutti sadarkaa yaachisaa irra waan jiru miti.
Kunis tooftaawwan siyaasaa fudhataa jiran irraa dhaabbatameeti. Mootummaan Itoophiyaa naannolee jajjaboo sadii keessatti raafama siyaasaa hamaan waggaa 6 isa quunnameera. Ta'us raafama kana of kaluuf warraaqxota walitti naquu dabalatee tooftaa siyaasaa hedduu fudhataa jira. Naannoo Tigraay kan haalaan isa waraanaa ture keessatti amma TPLF bakka lamatti cabee akka wal waraanu tattaaffiin tika mootummaa Itoophiyaan adeemsifamaa akka jirutti odeeffama. Akkasuma naannoo Amaaraa keessatti faannoo wal dura dhaabuun tooftaa mootummaa PP gadi dhaabuuf olaanaa ta'e keessatti waan eerame keessaa isa tokkodha. Akka kanaanis faannoon mandaraan wal ijaaree akka wal dura dhaabbatu taasifamuu danda'eera. Naannichattis bulchiinsi PP ammaa waan milkaa'e fakkaata. Akka kanaan naannoo Oromiyaa keessattis paartilee siyaasaa wal dura dhaabuu akkasuma waraana bilisummaa Oromoo walitti galagalchuuf yaaliin taasifamaa turuu hubatama. Ta'us salphaatti itti milkaa'uun waan danda'ame miti. Walumaa gala yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti raafamni siyaasaa biyya alaaf keessaa hudhaa guddaa sadarkaa ta'uu irra kaga'eef kuufama siyaasaa waggoottan dheeraaf deemaa ture ta'uu hubachuun barbaachisaa ta'a. Qophiin faana keelloo har'aaf qopheeffannee kana fakkaataa ka torbeen haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.